YNA Oro subscribe nugoda galatoma Ada khaysan intu fatinaada ada khanyo fanni akanati biya khanya khaysa diyamun waan gudada ada khano fatchuf oso hawu namo oso inu fatin wareegami heddu jira tanafu ada khaysan fatchu tinqan fatina ad Abako mabakanko facha gorro rakese adogara anakese Rana le go tu pa yarsa sarbali lana to konolu milana yo kanari bilachu yo kanari bafachu warra kale sif darbe dagachu silantau go tu manu dalchefta anormu karragabau Ega kabajamtoota fi hordoftoota keenya arraantana mucoo takkaan nu biratti argama akkanatti aadaa Oromootiin bareedde saniifuu aadaa Oromoo keessaa kutaa kam akka ta'e isiin nu hima maashaallah isii bareeddee dhaabbachuu jirtu footoo hoo jirtu itti meenee gaafii gaafachuu deemna nu faana turaan afeerraa keenya duraan dursaa eenyu waan kee Intisar Muhammad Intisar maashaallah okay gaafiin si gaafadha Ayyee Fakkenyaaf uffanni ati uffattee itti bareeddee honkaan ammoo faayamtee jirtu kun maali maqaan isaa? Harargee Maqaan isaa maal jedhama? Saddeeta Saddeeta jedhama? Eewa Okay. Fakkenyaaf haaddarraa kun maali? Qarmaa Qarmaa jedhama? Okay. Gurratti fannifattee. Callee aadaati Callee mormaati. Callee gurraati. Callee gurraati Okay kunoo. Kuni callee bicaa jedhamti Bicaan afaan Amaaraati? Ahaa keelloo Maashaallah keelloo. Okay. Callee maaliiti isin? Callee aadaa bareechitu Sana ammaan hin beeka. Aadaa bareechiti garuu maal jedhama maqaan isaa? Maqaa isii yaadu Callee mormaati. Callee mormaati maqaan beeku kun callee mormaati Okay. Kunoo gubbaa ka callee. Kunis calluu mormaati aadaati garuu Saddeenni isa kana keessaa kamitu bare? Mee saddeenni kam? kan hono Saddeeta maashaallah qaamni irraa kunoo. sabbata hono Sabbata kana yeroo akkam fayyadamu? ayyootiin teenya wanta irra fayyadaman maallaqa gizee guduunfan giraa gizee uffatan gizee biraa adumaa hojii Khabiraa yaali mee badhaasa qabda? saddeetamoo gizee dalaguu deeman mudhii hidhatanii Gizee dalaguu deeman osoo hin ta'in gizee shubbisuu deeman mudhii hidhatan hakke. gizee dhalanis ni hidhatan Abbootan sidi gaafa. Gizee dhalan? Yeroo dhalan gizee yeroo mudhii hidhatan maaliif fakkeenyaaf maaliif sababni isaa maal? Adda baasimmee nama hin beekneef. sababa isaa nun beeku gingaa Ansi deebisu? eeme Akka boorcee sitti hin baaneef. Akka garaa sitti kutanii akkasuma. akkasee dhugaa keetti duboo sabbatni qala Lammadaa ammaa asii dhatta furdaa jira ammoo kun kan itti bareedan malee sabbanni dhugaa kanaa biti. Ka dhugaa kanaa biti. Kun ammoo kan itti faayamtee magaalaa keessatti hin tun. Ka dhugaa kanaa biti. Ka lammadaa boorceen akkasitti hin baane kan lammadaa kan tokkoffaa akka boorceen sitti hin baane kan lammaffaa ammaasi akka maali marri maasitti hin qane. okay Kan dhiiraatu si deebisee hin jiru. dhugaa keetti Sirba illee takka keessaa tokko nu hojii. Egaa uffata uffatanii osoo helleen beekne deemuun qaaniidha jechuudha. Ellen silaa maalisa? Ay. No, wallee miti. Hellee. Qadhalaan shubbistu. Shubbisee beeku san. Hin beeku wallaahi. Ani sinin jaamu harree marroo qabdi marroo kee gaddu yoo marroo kee diddee jirma kee beekaddu ayya. Okay, atis san. Kanuma ammaa kanuma kaawwatee. Kana osoo hin ta'in kabiraati isin jira. Ganda keessatti gizee haruusni galuufi kana hiriyaan ta'e gizee heerumtu akkamitti galchita? Nuti muntaarbumaan galchina. Muntaarbuun maali? Dippaasa. Kana maali moo maali? Dippaasa. Jippaasi. Akkasi. Egaa amplifaayiraan. Amplifaayira garuu ta'e dudubarraa waan jaani dhalaaleen. Shubbisa moo? Shubbisa san naffas niqa. Abeellaa laafaa jechuudha. Abeetu tokko. Abeellaalaa. Kan hin beeku naa himaame. Atummaa. Ayi akkam maali? Kaameraa waan jirtuuf yaada dhume. Fakkeenyaaf ganda keessatti waan jaan beerree yookaan kaan nama hayyootiin keenya hayyoonni keenya waan jaan. Ayyoonni keenya moo? Ti yaadaa qoy. Tokko naa himaa kan ta'e? Ayeetiin beektu?
An beeku wallaahi shibbisee hin beeku. Aan beekuun weellisaa. Hin beeku hin beeku. Hin beeku hin beeku. Okay. Itiin sidaa. Hin beeku. Hin beeku hin beeku hin beeku hin beeku hin beeku. Okay, galatoomi. Galatoomi. Ayyee rakkoo. Okay. Mashallah Zikra. Maali? Qureeshi bakka adda addaa. Qureeshi osoo ta'e Oromoo fakkaatee. Oromoo keessaa Qureeshi. Ala kudha lama. Mashallah. Okay. Zikra mee fakkeenyaaf har'aan tana uffata aadaatiin faayamtee jirta. Gubbaarraa hanga jalaatti uffanni kun maali nuuf himtaa jechuudha. Uffanni kun saddeeta jedhama. Gubbaarraa gizee ni godhu kan qarmaa jedhama. Callee mormaati. Kame. Kun aadaa keessan jiru baay'ee. Okay. Kun callee mormaa jedhama. Kun sabbata. Kun saddeeta ka jedhama moo huccuu adii kana. Maal fakkaata? Jirtii maal jedhama? Khadiiraan maal jedhama? Saddeeta moo Maamudii? Maamudii. Maamudii Khadiiraadha? Maamudiidha. Khadiiraati? Maamudii Khadiiraati biti. Khadalaati? Saddeetni Khadalaati Maamudii Khadiiraati. Akkasi. Okay. Fakkeenyaaf aadaan tun aadaa naannoo kamiiti? Harargee. Harargee. Okay. Fakkeenyaaf aadaa fuudhaaf heerumaa keessatti Harargee ilmi namaa wal fuudha. Arabnis aadaa itti galchuu qabu. Zaffaa jedhanii afaan Arabaatiin yommuu taphatan zaffaa taphatanii akkasumatti illee nuti amma dhiichisa shubbisa maarree kana jira mire saniifuu Harargeenoo dubartiin akkam jetteeti shubbiste yookaan kaan ammoo weellisti. Maal jedhan seetaa anga dubartii mana osoo hin ta'in kana moo guddaa. Ati dubartii. Ati dubartii. Siree hambayyaa yaa siree hambayyaa. Siree hambayyaa naa siree hambayyaa. Siree. Siree hambayyaa naa siree hambayyaa. Ayin biho. Dem sudaatin abshir. Dhugaa kanumaan biha. Jechuun siree hambayyaa yaa siree hambayyaa. Siree hambayyaa naa siree hambayyaa. Boodif biiroo dheenee yaa siree hambayyaa. Siree hambayyaa naa siree hambayyaa. Birciqoo cabsinee yaa siree hambayyaa. Siree poolis biiroo dheenee. Chullee baanu adawii cabsinee. Amile. Poolis biiroo dheenee. Birciqoo cabsinee taphachullee baanu adawii cabsinee. Yoo nu hidhaniis taphachullee baanu. Nuti baana achitti biddeenaaf dokkeedhaan. Okay, galatoomi. Fakkeenyaaf aadaan fi faaya maalummaa keeti if mul'ista. Maaliif gaafa duratti gaa sirna dabre keessatti namni afaan Oromoo yommuu dubbatu afaan Oromoo reediyoo cabsaa gaafa ittiin hunjaanii jira abbootii keenyaan. Har'aan tana garuu dhaabbannee akkanatti aadaa keenya mul'isnee bareennee faayamnee akkana babbareennee deemuun waan guddaadha jechuudha. Saniifuu nama aadaa isaa tuffate yookaan kaan ammoo aadaa isaa kana qaanfatuuf maal laamtan? Aadaa keessan waan fedhe ta'ullee isin boonsa itti boonaa malee ittiin qaanfatinaa. Saniifuu aadaa kana mul'isuudhaaf asiin nu ga'uudhaaf nama meeqaatu wareegame jechuudha. Lafee gootota meeqaatu itti caccabe jechuudha. Nama hedduu dhume. Saniifuu galatoomsi hin jaa. Itillee galatoomsi. Okay, maal laammatamee daawwatu? Subscribe godhaanii.